Arra dhimmi keenya dhimma Harargeeti. Kanaaf waan biraa cufnee dhimma kana irratti hojjechuu qabna har'a. Maamee fi Hamzaan keessa jiranii? Waan wal mari'annuu jira. Qotaa. Har'a dhimma Harargeetiif waliin qabamne. Isin ajajuuf odan ta'e isiniin mari'achuuf. Akkuma beektanitti Harargeen yeroo ammaan tanatti beela keessa jirti. Duraan diinagdeen isaanii guddaan jimaa irratti hundaa'a. Yeroo ammaa garuu jimaan gatii dhabee waan jiruuf sababa saniitirraa ka'uun beelaaf saaxilamtee jirti. Kanaaf jecha abbootii qabeenyaa biyyattii keessa jiran kan qabeenya isaaniitiin hawaasan gargaara. Humna qabnuuf fayyadamne qabeenya isaanii harkaa fuune uummata beela jiru kanaaf kannuu qabna. Akkam jetta yaada kana irratti? Nu abdadhu ni jirra. Kanaafuu yaadni kun ta'ee jira jechuudha. Taatee bos. Namuu hara hojii jala kaanii wajjin dubbanne ajaja dabarsuun barbaada. Dhagaya magaalaan Dirree Dhawaadhaa magaalaa tokkummaa fi jaalalaati. Magaalaa beelawaan hundinuu beelatti bahu malee magaalaa miskiinni itti rakkatu miti. Kanaaf magaalaan Dirree Dhawaa tuqaan taatu isiin irraan tuqinaa. Bakki isin deemtan amma Maamee fi Hamzaan hara Finfinnee, Umarii fi Abakar gara Adaamaa, Rooba gara Harar. Hello. Anuma saahibuma kee qadursani. Yeroo ammaan tanaatti uummanni keenya rakkoo hamaaf saaxilamanii waan jiraniif akka uummata keenya cinaa dhaabbattuun si ajaja. Ajaja kana garuu wanni si ajajuuf waan si kabajuuf si jaaladhuuf malee akka uummata kaanitti harka micciiree sirraa fuudhuu ni danda'a. Dafi ajaja kiyya hojiirra oolchi. Hamdi daddafi makiinaa na qopheessi.